keenya oduu waliin kan si waliin turan isanii jannaqaatii akka xumuraatti waliin tura. Itoophiyaan dinagdee cimaa fi waaraa ijaaraa jirti jedhan Dr. Iyyoob Takkaalee. Ministeerri Deetaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaaleen Itoophiyaan dinagdee cimaa fi waaraa ijaaraa jirti jedhan. Konfiraansiin idil-addunyaa 22ffaan waldaa dinagdee Itoophiyaan qophaa'e gaggeeffamaa jira. Dr. Iyyoob konfiraansicha irratti haasawaa taasisaniin fooyya'insa dinagdee gooroo hojiirra ooleen bu'aaleen hedduun argamaa jiraachuusaa ibsanii jiru. Investimentiin alaa sadarkaa olaanaan dabalaa dhufuu kaasuun oomisha waliigalaa biyya keessaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Bara baajataa itti aanutti qaala'insa gatii gara dijiitii qeenxeetti gadi buusuuf hojjetamaa akka jirus hubachiisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaloonni ammaa dinagdee cimaa ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhan. Dhaloonni guddinaa fi badhaadhina biyyaaf waloon dhaabbachuu akka qabus hubachiisuun Itoophiyaan dinagdee cimaa fi waaraa ijaaraa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Konfiraansicha irratti hooggantoota mootummaa olaanoo, ogeeyyiin dinagdee fi qaamoleen qooda fudhattoota ta'an argamanii jiru. Magaalaa Finfinneetti bara baajataa 2017 pirojektoonni barnootaa 150 ta'an birrii biiliyoona 5.2 ijaaraman tajaajilaaf banaa ta'an. Magaalaa Finfinneetti bara baajataa 2017 pirojektoonni barnootaa 150 ta'an birrii biiliyoona 5.2 ijaaraman tajaajilaaf banaa ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Manneen barnootaa haaraan 14 kan babal'ifaman 64 fi kutaalee barnootaa 1,655 dabalatee kutaaleen ICT, yaalii, galmiiwwan nyaataa, manneen kitaabaa, dirreewwan ispoortii, manneen qulqullinaa fi bishaan dhugaatii hojjetamuun tajaajilaaf eegaluu isaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beeksisanii jiru. Hojiin dhaloota ijaaruu hojjetamaa jiru kana keessatti qaamoleen hirmaannaa taasisan hunduu galatoomaa jechuunis dubbatanii jiru. Odeeffannoo biyya alaa argannetti yeroo dabarru Kwaatar Israa'eliin balaaleffachuu ishee beeksifte. Amir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thaniin haleellaa Israa'el Sooriyaa irratti raawwatte balaaleffatanii jiru. Al Thaniin pirezidaantii Sooriyaa Ahmad Al Shaaraa waliin bilbilaan haasaa tureen Israa'eliin balaaleffachuu isaanii ibsanii jiru. Haleellaan Israa'el kun abbaa biyyummaa Sooriyaa kan sarbuu fi seera idil-addunyaa fi chaartara UN kan darbuudhaas jedhame. Dohaan gama tokkummaa keessoo isaa eeguu fi daangaa biyyattii eeguuf dandeettii ijaaruutiin mootummaa Al-Julaanii cina akka dhaabbatus ifoomsee jira. Akkasumas Kwaatar Israa'elii fi Hamaas gidduu seenuuf gahee guddaa akka qabduu fi akkasumas immoo dhiibbaan isheen baha giddu galeessaa keessatti qabdu salphaa akka hin taane dubbatameera. Tasgabbii naannoo uumuun Kwaatariif dursa kan kennu yoo ta'u, haasawaa bilbilaan hooggantoota lamaan gidduutti taasifame irrattis mari'atamee jira. Israa'el boombii waajjira muummee ministeera ittisaa mootummaa Sooriyaa naannoo masaraa mootummaa giddugala Damaasqootti dho'ee akka hin daganne Aljaziiraan balballoomsee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota GMN oduun guyyaa kanaaf qabannee kan hangammaatti daawwattanii qophiilee GMN nafa waliin turtii gaarii.